Ashamaar kafuuni daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global miidiyaa irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kennaa guyyaa har'aa kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaatiin. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti Masaratiin faa dabalatee heydariin faa itti aansuudhaanii ijoolleen dheengaddaa dhaddacha Jawaar irratti uffata booraa uffachuudhaan gara mana murtiitti osoo imalaa jiran qabamanii dheengaddaa yeroo qabaman san gara galgalaa namoonni qixxeen irraa gadhiifamanii kan ture yoo ta'u qixxeen immoo warri waan san qindeessee achitti hambifamanii turanii isaan sunis guyyaa har'aa mirga wabiitiin gadhiifamaniiti jiru. Odeeffannoo kana gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo gama biraatiin dhaabbati fayyaa addunyaa talaallii COVID-19 irratti gamtaa Awurooppaa qeeqeetii jira. Gama biraatiin dubartiin reeffa haadheesii waggaa 10 firiija keessa keettee poolisiin to'atamte. Namni akkamitti reeffa haadha ofii waggaa 10 poolisii keessa kaaya? Kun waan baay'ee nama ajaa'ibu. Firiiji keessa kaaya kun baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Gama biraatiin immootu sochiin Black Lives Matter jedhu badhaasa mirga namoomaa injifateetii jira. Odeeffannoowwan kanneen wal duraa duuban gama keessan dhiyeessa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa siniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroon YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraatti yoo kan ceenu taate egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo akkuma hundi keenyaa waliin beeknu dhaddacha gaafa 19 ooleen Jawaar Mohammad faa sagalee ta'uudhaaf Jawaar Mohammad faa si waliin jirraa isin nuuf jettanii hidhamtanii isin nuuf jechanii dararamaa jirtanii isin nuuf jettanii uffata booraa warri himanni irratti banamee uffata mana hidhaa qaallitti uffattanii kanaas nus dhufnee isin wajjin hidhamuu dadhabnus isin wajjin gadduu rakkoo keessan isinirraa qooddachuu qaamaan isinirraa fagaannus yaadaan isin bira jiraachuu kennaa uffata boora uffachuun mirkaneessina jechuudhaan qeerroowwan hedduun gaafa 19 kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannawa magaalaa Finfinnee akkasuma yuunumaayyuu Harargee Adaamaa fi bakkoota garagaraa irraa gara Finfinnee dhufuun isaanii ni yaadatama. Yeroo isaanii bakkoota garaagaraatirraa gara Finfinnee dhufanii gara mana murtii dhaddacha lidataatti dhufuuf deeman poolisiidhaan bakkoota garaagaraatti to'atamanii kan hidhaman gara nama 90ti. Namoota 90 san keessaa guyyaa san gara galgalaatti namoonni tokko gadhiifaman yoo ta'u garuu warri waan san qindeessee sochiin uffannaa keelloo san warroonni guutuu biyyattiitti qindeessaa turanii achuma mana hidhaatti kan hambifaman yoo ta'u isaan sunis guyyaa har'aa mirga wabiitiin gadhiifamaniiti jiru. Mirgi wabii gadhiisan kunis mirga wabii mallaqaa yoo ta'u mallaqaa 7,000 hanga 1,000tiin kan mirga wabii eegamee fi gadhiifame ta'u abukaatoon beekamaan Obbo Bulloo Kadir himaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa dhaddachi itti aanu kan Jawaar Mohammad fa'aas kalaayeetii jira. Akkam akka ta'u hanga ammaatitti wanti ifa ta'ee hin jiru. Waan jiru hunda faana buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo keenyaa itti aanutti yoo dabarre immoo dhaabbanni fayyaa addunyaa talaallii COVID-19 irratti gamtaa Awurooppaa qeeqe. Dhaabbati kun akka jirutti biyyoonni gamtaa Awurooppaa arergii talaallichaa irratti to'annoo cimsuun vaayirasicha daran kan hammeessuu fi akka turu kan taasisuudhas jedhan. Gamtaan Awurooppaa tarkaanfii kanaa kan labse kubbaaniyaawwan oomisha talaallichaa dhiyeessan irratti hanqinni jiraachuu erga ibsaniiti. Qondaaltonni dhaabbata fayyaa addunyaa tarkaanfiin kun adeemsa yaaddoo guddaa namatti uumuudha jechuun qeeqan. Daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom talaallii argachuuf dorgommii biyyoota gidduutti taasifamuun ofiittummaan mul'achaa jira. Addunyaan
hin dandamanne kan godhudha jedhan. Dhimma kanarratti yaa'ii karaa intarneetii fi Daavos keessatti qophaa irratti kan dubbatan qondaalli kun talaallii hedduu of qofaaf argachuuf kan yaadamu yoo ta'e weerarri vaayirasichaa daran akka dabalu haala mijeessuudhas jedhan. Addunyaan weerara kanarraa daftee akka hin dandamanne godha. Hamilee biyyootaafis gaarii miti. Walqixxummaan akka hin jiraanne karaa saaqa jedhaniiti jiru. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin immoo dubartiin reeffa haadha ishee waggaa 10 firiija keessa keettee poolisiidhaan to'atamuu BBC'n gabaase. Poolisiin Jaappaan dubartiin reeffa haadha ishee firiija keessa waggaa 10 keettee to'annaa jala oolche. Yumi Yoshino nama ganna 48 yoo taatu haati koo duutee manatti argannaan mana waliin jiraachaa turre keessa akka hin baaneef gatii barbaadeef jetti. Hojii kana kan godhe reeffi firiijii keessatti cabbaa'ee kanarratti madaan yookaan miidhamni hin argamne jedha poolisiin. Haa ta'u malee haati kun sababa maaliin akka duutee adda baasuu hin dandeenye jedhan qondaalinni. Yoshinoon mana keessa jiraattu kiraa kaffaluu diddee jennaan yoo ari'amtu nama mana qulqulleessu reeffa kana arge. Reeffi kun akka firiijii keessa taa'utti daddachaafamee ture jedha poolisiin. Yoshinoon hoteela naannoo Tookiyoo magaalaa Cibaa jedhamu keessatti gaafa jimaataa qabamte. Kun waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Namoonni hedduun jaalala maatii isaaniitiif qaban irraa kan ka'e yeroo gara yerootti wantoota akka amma godhanii kana gochuu malu. Garuu kun waan addaati. Waggaa 10 reeffa haadha ofii firiija keessa mana ofii keessa taa'uun baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Jalqaba irratti reeffi uumama isaatiin nama sodaachisa. Namni tokko gaafa nama jira argu kan hin sodaanne namni sun immoo erga lubbuun isaa keessaa baate waan san hin sodaata. Hundi keessanuu uf deebi'amee uf taajjaba. Isin nama gaafa lubbuun jiru sodaattan moo gaafa lubbuun isaa keessaa baate sodaattan? Akiid kun beekamaadha. Namni gaafa lubbuun isaa keessaa baate hin sodaata. Akka waan reeffi suni waa isa godhutti waanni wayii itti dhagahama yookaan waswaasni wayii sammuu isaa keessa ka'am. Mucattiin tuni haadha ishee tana jechuun mucattiin ganna 48 haadha ishee kana firiija keessa keettee waggaa 10 mana isii takka keessa wajji jiraachuun waan baay'ee nama ajaa'ibuu fi waan baay'ee ulfaatudha. Akkamitti dandeettee waan jedhu rabboomti beeku. Garuu akka gabaasa amma BBC irraa qindeeffanne kanatti kinootiin haala kana fakkaata. Gama biraatiin sochiin Black Lives Matter jedhu badhaasa mirga namoomaa injifatuun beekame. Jaarmiyaan maqaa sochii Black Lives Matter jedhamu moggaafame kan Black Lives Matter Global Network Foundation jedhamu badhaasa mirga namoomaa biyya Sweden Olof Palme Human Rights Prize jedhamu kan bara 2020 mo'ate. Olof Palme bara 1969 hanga 1976tti darbees bara 1982 hanga 1986tti ministeera muummee Sweden turan. Bara 1996 garuu harka namaatiin ajjeefaman. Qopheessitoonni badhaasichaa akka jiranitti sochiin Black Lives Matter jedhamu karaa nagahaan hammeenyummaa poolisii fi gocha jibbaa sanyummaa dura waan dhaabbateef kabaji kun ni malaaf jedhaniiti jiru. Sochii kanarratti Ameerikaa qofaa keessatti namoonni miliyoona 20 caalan hirmaataniiru. Addunyaa irratti miliyoona hedduun kan lakkaa'aman hirmaataniiru. Sirna badhaasaa kana karaa onlaayinaan gaggeeffamu irratti kun har'a sanbata gaafa 30 ji'a tokkoffaa bara 2021 raawwatame. Badhaasa yaadannoo ministeera muummee duraanii biyyattii Olof Palme jedhamu kenname kana qaamni mo'atee mallaqa doolaara Ameerikaa 100,000 argata. Bara 2019 keessa
Bara 2013 keessa USA keessatti kan hundeeffame sochiin Black Lives Matter bara darbee gocha suukaneessaa poolisiin raawwatamee turee fi haleellaa sababa jibbaa sanyummaa dhala namaa irratti raawwatamu qolachuuf wayita sochiisaa cimsetti addunyaa wal ga'e. Ergaa poolisiin adiin nama gurraacha Ameerikaa George Floyd haala suukaneessaan ajjeesanii hiriirri mormii Ameerikaa fi addunyaa mara wal ga'e. Kun kan agarsiisu jibbaa sanyummaa fi haleellaa sababa sanyummaa raawwatu Ameerikaa qofa osoo hin taane rakkoo addunyaa maraati jedhan qopheessitoonni badhaasichaa. Sochiin kun lammiilee Afrikaa Ameerikaa ta'an sababa bifaa fi sanyii isaanii qofaaf gidifamaa akka jiraataa jiran ifatti mul'isuun irratti duulaa ture jedhan. Badhaasa Noobeelii nageenyaa kan kennitu Norweys jaarmiyaa Black Lives Matter badhaafamtoota bara kanaa keessatti kaadhimteetti jirti. Sochiin kun qoodiinsa sanyii fi gocha jibbiinsa sanyii dura dhaabbachuudhaan addunyaa irratti mallattoo ta'eera jedhan koreen badhaasa Noobeelii nageenyaa Noorwee. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo keenyaa guyyaa irraa kanaan raawwataa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti nagaan nuuf tura.